Mere gefadha waan namittiin kun as. Protestaantiin amantaadha. Amantaadha. Amantaa ta'ee sin beeku amantaas miti. Namni dhuunfaan tokko ofiin ka'ee ofumaan ka'ee kan hundeeffate dhaabbata nama dhuunfaati malee amantaa miti. Maal miti? Maal miti? Natti maal miti? Mammaasa tokko jira. Qarcaan lafatti galtii, qarcachuun mukatti galtii, kan amma nama hin geenye afaan namatti bartii. Gartanii akkuma yeroo farsoo quufanii ol ba'anii dubbatan miti. Amantaan Protestaantii amantaa seerri beeku waan hundumtuu beekudha. Tokko amantaa keenya keessatti xonqaayin hin taa'u. Digimtiin matati kan hojjetan taa'uu hin danda'an lafa kamittiyyuu waaqayyoo hin urgufaa kan sammuu namaarratti daggaman kan sammuu namaarratti hojjetanii taa'uu hin danda'an nu keessa kimmoo ollaa keenya taa'uu hin danda'an diigamaa jiru argaa jirra waan ta'eef kanaaf yeroo baay'ee amantaa keenya kan isaan lolan kan isaan jibban suni isa kanaafuu digimtoo hojjetatte digimtiin keenya taa'u waaqayyo nama diigaa nama kaasa isa kanaaf yeroo baay'ee amantaa keenya hin jibbu gamasii gamana waa baay'ee jibbu karaan dhugaan jireenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Ganaa hin baay'annaa, ganaa hin bal'annaa, ganaa hin guddannaa, daggaamiif digimtiin immoo hin ta'an lafa kamittiyyuu. Booris ta'e arras ta'e hin ta'an ilmi waaqayyoo hojii seexanotaa diiguudhaaf mul'ateera jedhee caafamee jira. Tokkoffaa Qorontosii 1:23 irratti akka jedhu nuyi Kiristoos isa fannifamee lallabnaa. Isa kam isa fannifame mukamini isa fannifame lallabnaa. Kanaafuu inni immoo arras Booris lallabamaa hojiin diinotaa hin diigamu. Kanaaf yeroo baay'ee kan haaranii boba'aa jiran. Kanaafuu arras Booris karaan dhugaan jireenyi Yesuusii kan liqimsaa kan liqimsuu baay'ee kan itti addaa immoo sila maal goona. Kanadha Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Kanaafuu namoonni baay'ee arganiiru yeroo baay'ee amantaa keenya irratti kana jechaa jiru seeratti nuuf dhiyaatu abalu waan baay'ee dhamaa ture tokko kan dhiyaates jiru itti muudha eebbifamaa.